Ijoollee dardaraa lamaatu Madiinarraa gara Istaanbul deeman. Wanni isaan deemaniif badii dalaguu fi farshoo dhuguuf osoo namni tokko isaan hin agarinitti. Hoggaa Istaanbul dhaqan akkuma buufata xayyaaraa irraa bu'anitti farshoo bitatanii hoteela qabatan. Yeroo hoteela seenan waraqaa eenyummaa isaanii yookaan paaspoortii gaafateeni gurbaan keessummaa qeebalu kun isin warra eessaatii jeen. Isaan lamaan irraa tokko nuti warra Madiinarraa dhufnee jeen. Gurbaan isaan qeebalu kun gammadee kutaa warra kabajaa qabuu kanneef. Kabajaa rasuulaaf qaban irraa kan ka'ee fi jaalala warra Madiinaatiif qabaniif kutaa kabajaa kannaniif. Dargaggoonni kun gammadanii kutaa isaanii keessatti farshoo dhugaa bulan. Hanga tokko sakraanutti kaan ammoo sirritti hin sakraanne. Halkan sa'a 4 fi cinatti gurbaan hoteela kana keessa dalagu hulaa itti dhadhe. Dargaggeessi hin machaayoon kun ka'ee hulaa tana irraa bane. Yeroo kana gurbaan hoteela kana keessa hojjetu akkana je'een, imaamni masjida keenyaa akka isin warri Madiinarraa dhufe as hoteela keenya kana qubattan dhageenyaan nu salaachisuu dideetii koottaatii nu salaachisaa je'een. Masjidatti isin eeynaatii koottaa je'een. Gurbaan kunis rifatee hiriyaa isaa kan sakraane hirribaa kaasee Qur'aanarraa suuraa haffazdi ni beeytaa je'een. Lakkii ani waa hin beekuu je'ee deebiseef. Yeroo kana ta'anii yaadutti seenan. Akkaataa dubbii tana jalaa itti bahan mala dhahutti seenan. Yeroo lammaffaatiis gurbaan hoteela keessa dalagu kun sa'aan salaataa dabaraa jirtiitii daddafaa koottaa masjidatti isin eegu jirraa jeen. Yeroo kana deemanii masjida seenanii wudu'atanii isaan keessaa tokko salaachisuuf dura bu'ee salaachisuu eegale. Wayita alhamdulillahi rabbil aalamiin je'e ummanni masjida keessa jiran hundinuu booyuu jalqaban. Masjida nabii yaadatanii. Dargaggeessi kunis yeroo ummanni booyu wajjiin booyee Faatihaa fi suuraa Ikhlaasiin rakaa lamaanuu salaachise. Faatihaa fi suuraa Ikhlaas malee Qur'aanumaa hin beeku. Eega salaatanii booda ummanni walitti qabamanii salaamtaa ja'aniini harka fuudhan dargaggeessa Madiinarraa dhufe kana. Salaata kanaatu sababa qaceelloo dargaggoota kanaaf ta'eef. Garuu yeroo ammaa dargaggoonni kun daa'ii ta'anii karaa Rabbii irratti nama yaaman. Yaa subhaanallah. Rabbiin qulqullaa'ee jira. Isuma qofa kan karaa namni hin yaanneen nama qaceelchu. Viidiyoo kana like share godhuu hin dagatinaa. Nama hunda biraan gahaa. YouTube irratti chaanaala keenya Odaa Neeshin subscribe godhuun nu gargaara. Jazaakallah.